bearish maruu buusuun chaartii paaternii piraayisiin erga yeroodhaaf gara up trend yookaan immoo buulishii irra ture booda buulishiin sun dhaabbachuu isaatii fi kana booda piraayisiin gara gadiitti yookaan immoo bearish structure qabatee gad deebi'uudhaaf yookaan immoo reverse godhuuf qophii ta'uusaa kaandilistiikii nutti agarsiisu tahee kaandilistiikii moomentamii qabu yookaan immoo vooliimii qabuu fi halluu diimaa yookaan beerishii tahee wiikii gara gubbaatiif gara gadii yookaan kan hin qabne yoo qabaateef immoo wiikii appariitii fi loowarii xixiqqaa kaandilistiikii qabuun beerish maruu buusuu kaandilistiik paaterni jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asitti piraayisiin beerishii waan ta'eef asinni baname haayii xiqqishoo takka bakka kanatti uumeetuma gad deebi'ee strong momentumii kana uume wiikii xiqqishoo kana uumuudhaan bakka kanatti dhufee close ta'e. Kanaafuu asirraa maal agarra nuti? Voolumii qaba. Bakka kun voolumii qabaa yookaan immoo momentum. Momentum kan jennuun momentum yookaan immoo humna qabaachuu beerish structurein jabaa ta'uusaa asitti kan nutti agarsiisudha. Lammaffaa immoo gubbaa kanarraati wiikii xiqqishoo olumatti kan jirre yookaan immoo noo wiik jennu yookaan immoo wiikii hin qabne agarsiise. Kanarraa hafana halluun isaa maal ture? Reedii ture jechuudha. Asitti reedii ta'uun maal ta'u agarsiisa? Beerishii ta'uu agarsiisa jechuudha. Kanaaf nuti maal eegna? Piraayisiin bifa kanaatiin akka inni ol deemaa ture naannoo kanarratti dhufee maruu buusuu nu kanne beerish maruu buusuu nu kanne bakka inni beerish maruu buusuu kanarratti seel poozishiina seennee stoop loosii kana gubbaa kaa'uun teek piroofitii kii leevelii gara gadii jiru kana taarget goonee tireedii fudhachuu akka qabnu kaandilistiik paaterni nutti agarsiisuun beerish maruu buusuu kaandilistiik paaterni jennee lafa kaa'uu kan nu dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf ilaaluuf yoo ta'eef immoo asirra fakkeenyaaf piraayisiin bifa kanaatiin gara olitti ol deemaa ture erga as ga'ee booda naannoo kanatti maal nu kan maruu buusuu kan dilii kennee jechuudha. Maruu buusuu kan nuusaa wanti beeknuun ta duraatii bootiin kun maali? Voolumii qabaa. Lammaffaa asirratti wiikii kanarratti noo appar wiikii qabaa. Hargadiitiinis noo loowar wiikii qabaa. Kanarraa kan halluun isaa maali? Halluun isaa reedii waan tureef beerish maruu buusu jechuudha. Kanaafuu bakka kanarratti seel poozishiina ni seennaa. Asirratti immoo stoop loosii keenya kaa'annaa. Teek piroofitii kii leevelii fuuldura kan jiru kana kaa'annee piraayisiin bifa kanaan gara gadiitti akka deemu ansipeeshinii qasii fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bakka kanatti seel poozishiina seenu kan booda piraayisiin gara gadii ni deema jechuudhaan teek piroofitii keenya naannoo kanatti kii leevelii naannoo kan jiru kanarratti teek piroofitii kaa'uun piraayisiin gara gadiitti ni deema ansipeeshinii jiru qabachuu kaandilistiik paaterni nu dandeessisuun beerish maruu buusuu kaandilistiik paaterni jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Akka fakkeenyaatti naannoo kanatti illee piraayisiin maal godhee ol deemaa ture ergasii naannoo kanatti dhufeeti maruu buusuu beerish maruu buusuu nu kana jechuudha. Beerishii ta'uusaa maal hin beekna? Halluun isaa maali? Reedii ta'ee lammaffaa boodiin isaa maali? Laarji boodii qabaa. Sadaffaa wiikii apparii ni qabaa? Noo hin qabu. Hargadiitiin ni qabaa? Noo hin qabu jechuudha. Kanaafuu kaandilii bakka kanarratti seelii seennaa stoop loosii kaandilii san gubbaa mataasaa gubbaa stoop loosii keenye teek piroofitii keenya immoo kii leevelii naannoo kana jiru kana taargeet godhuun teek piroofitii keenya as keenye piraayisiin kana booda bifa kanaatiin gara gadiitti akka nu deemu ansipeeshinii akkasii akka qabannuu fi teelii saksesfuul ta'e kana kan itti fudhachuu dandeenyuun kaandilistiik paaterni nu dandeessuun beerish maruu buusuu kaandilistiik paaterni jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraatiin as ilaaluu yoo ta'u ta'e piraayisiin maal godhe bakka kanatti ol deemaa tureeti naannoo kanatti maruu buusuu kaandilii nu qonne maruu buusuu ta'uuf maal godhe fakkeenyaaf beerish maruu buusuu ta'uudhaaf ta duraati reedii ta'ee asirratti boodiin isaa maal ture? Boodiin isaa laarji boodii uumee laarji ta'ee yookaan immoo boodii guddaa uumee ergasiitii immoo maal godhe? Wiikii appar wiikii ni qabaa? Noo hin qabu. Wiikii gara gadii ni qabaa? Noo hin qabu jechuudha. Kanaafuu bakka kanarratti seel poozishiiniin seennaa stoop loosii kaandilii sammutaa gubbaa ni kaa'annaa teek piroofitii immoo kii leevelii fuuldura jiru kana taargeet goonee bifa kanaatiin daawun tireendii deema jechuun kaandilistiik paaterni bifa akkasiitiin kan nu dandeessu maal jennaani beerish maruu buusuu kaandilistiik paaterni jennee lafa kaa'uu